akka lakkoofsa warra faranjoota barkuma lamaaf diddamee lama. Maatii keenya intal qashtii warra Harargee giftii warra Oromoo jaalatamtuu warra Raachuu maatiin keenya geemii dhaqabdi gaafa Nooveembar 26 yookaan immoo qidaamee dhufu halkan keessaa akka lakkoofsa Itoophiyaa galgala sa'aatii 4 irraa kaasee maatiin keenya geemii qabdi. Namni tokko irraa nafina warri Raachuu jaallattan warri na jaallattan maatii koo jalaa nafina. Qidaamee dhufu girri uumu garmaamu tola foonaa dhaqu. Ani shuguxii teessanii isintu shuguxiin anjii maaliif akkanaan jettan beekuu baadhulee shuguxiin teessan ta'e isin jaalattan ta'e isinis isin jaalattu guyyaa 26 isin waliin geema qaba wayinni nama dararullee jaaladhu haa ta'u malee gaanarraa isin kabaja. Saati afuritti geemii qabdi akka irraa hin hafne anillee bilbilli kiyya hanga iskiriiniin keessaa dhangala'utti taap godhaa fi leenca 100,000 ergee akka diina nyaatu godhaa muktillee maal qaba. Oromoon wal malee maal qaba? Akka lakkoofsa warra faranjoota barkuma lamaaf diddamee lama Noveembar 26 shuguxii Oromoo fi Indalii faamilii yookaan maakii Oromoo jechuun nama beekamu tapha lammaffaa qabanii jedhan. Akka Itoophiyaatti halkan sa'aatii 4tti kan eegalamu geema waancaa baraa lola lammaffaa Kaayiroo hirmaattonni giiftar Oromooti jedhan. Moo'achuu malee yaayyuu takka moo'amaniin beekamani jedhan. Abbaan fedhelleen dhufna harka micciiranii osoo hin jaallatin imimmaan ciqilee naqachiisaa ofirraa boochisaa galchuu jedhan. Har'ammoo nama yaayyuu foddaa tiiktookiitiin ilaaluu fi dubbisuuf hawwitaan tiiktooker guddatan taate. Maakii jabduun talaa sooretti isaa bal'aa ogeetti siyaasaa mootii qarree Oromoo moohii galii moohutusiif maal haqeerroof qarreen Oromoo akka hafne irraa waamicha kabajaa taasifna halaalaa kabajaa isiniif mala warri nu dhageessan Eeshiyaa fi Awurooppaan warri gaafa xiiqii hir'isituu leencaa kootubbam godhigaa guyyaa si fakkaataa. Kan qabutu ofirraa qolaata guyyaa gaaf maakii eenyoof qosaata shuguxii Oromoo hunduu si jaallata si magayyaa Afrikaa kan jiraattu Saharaa isinin dagan yaa Ameerikaanota mootota leencotaa firfirsidaa beekee yoo garmaamu tala bookki sirra marsi sodaachisi diin kanaaf si abdan yaa biyya doolaara osoo sin jirtanuu eenyuun nu fokkoora. Isin hoo maal jettu yaa Afrikaanota isin yaamnu uwwaattu kan isin gaafan gurra qabdanii fiddu jee'an gaafannaan sitti goomti mucaa jireenyu qaala'e lubboon nu siiqe kokkirra nu ga'e maalitti beekna gatii leencaa akkata jechuun rakkina siyaasatiif yookaan qaaleensa jireenyatiif Afrikaan booyarra jirti jedhaan taataatuti anis ergaa isaaniif kenne keessaa humaa rakkoon qabaannan bitadhu dhabnaan taaptaapi manjabaadhu yoo naqachuu wallaalte moraachuu dubbifadhu jechuun balbaloomsi. Biyyoonni Arabaa keessattuu Arab Kaliijiin faaxeewwan Oromoo gadiimiif jadiidin ibsa baasuun of qopheessaa jiraachuun guyyaa maakii eenyu tafaa ililirraa haga leencaa taaptaapi tolchine kun sheer laayikidhaan uummata biraan geenya guyyaa kana Oromoon bal'aan akka maakirraan hafe shuguxii Oromoo akka mataa ol qabachiifnu jeen waamicha Oromoo hunda isiniif taasifneef wanni kun tapha ta'ullee maakiin akkuma beekamu siyaasa keessatti warroota kaabatiin baay'ee jibbaamti arrammoo Oromoon isa bira dhaabbatee mataa isaa ol qabachiisuun baay'ee murteessaadha arra nu bira kofte jennaan ummanni akka lafatti irra deemu beekaa waamicha obbolummaa isin ulfaadhaa kabajamaa.